gargaar? Gaaffii gaafatamuun barbaadda? Gaaffii? Gaaffii gaafatamuun barbaadda? Gaaffii jechuudha gaaffii mata godhu. Bara durii kaasee nama gaafatamna garuu. Si gaafadhu? Gaafadhu. Tole gaaffii kana gaaffii tokko kaanii obbo Caalaanii ijoollee 5 qabu. Folasaa, Folashii, Obsaa, Obsee. Ilmi isaanii inni tokko fidu eenyudha maqaan isaa? Inni hafidu. Tolasaa, Tolashii, Obsee, Tamasgeen. Obsa. Obsaan si Tamasgeen si. Obsa. Haadheessa. Ijoollee 4 qabu. Oh no! Yeroo afur qabattee kaate malee 5 qabu jettu. Maali? Gaaffii gaafatu durii kaasee ilma gaafatan ittiin gaaffiin kun akkasii dha. Obbo Caalaan. Ilak. Abbaa Caalaa ijoollee 5 qabu. Folasaa, Folashii. Inni tokko. Beekan. Kanaaf beekan. Haati mana Obbo Caalaa ulfata'uun oolti. Ulfata'uun? Iski ulfata'uun oolti. Ulfata'uun oolti. Ishee garaa keessa jirtu sana jedhee. Maqaan ishee? Tamasgeen. Tamasgeen? Tamasgeen kun maal jedhasi? Yeroo Tamasgeen jette. Tamasgeen mucaa koodha. Mucaa koodha? Amma gaaffii biraa keessatti hin galin gaaffii kanaaf deebinuudha. Gaaffichi maali? Deebiinsaa maali? Beeka turtanii gaaffii? Gaaffii kana moo? Beeka. Beeka. Maal? Beeka gaaffii kana. Beeka? Beeka ture. Girgiddaadhaan maaltu gaafatan? Girgiddaadhaan maaltu fidee beekta taanaa? Eessattan? Beekan jennee hamammoo yaada arta duratti Ifama yaa godhaa bakka nan dagadhe. nan dagadde. Yeroon si ilaalu nama beekamaa wayinati. Oh no! Sirrii badhaawaan. Waan si dhibu gaaffii kana deebiseera baasii deebiseera akkamitti waan akkasii dhabde. Obbo Caalaan ijoollee 5 qabu. Tolasaa, Folashii, Obsaa, Obsee. Kana akkamitti dhabuu dandeessate? Tokko ta'e beekaa. Waayee na godhe. Obbo Abbaa Caalaadha malee Obbo Caalaan. Way. Caalee jechuun barbaadde.